Karaa ittiin viidiyoon tokko wachaa horii meeqaa fi sabskraayibarii meeqa akka inni nuuf argamsiise beekuu dandeenyu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloteek. Har'a akkuma baratame viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Egaa maarree viidiyoon tokko isaa irratti wachaa horii fi sabskraayibiin akka inni kennamu beekamaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko maxxansitanii kaatanii viidiyoon sun sabskraayibarii meeqa akka inni qabuu fi wachaa horii meeqa akka inni galche akkasumas sabskraayibarii meeqa akka inni isiniif argamsiise beekuu yoo barbaaddan karaa salphaa ta'een tokkoon isinitti argisiisaa jechuudha. Egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan laayik gochuun sekendii muraasa isinitti fudhata. Naaf immoo viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka ga'uuf na gargaara waan ta'eef iddoo kanarraa tuquudhaan laayikii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas sabskiraayib hin goone yoo ta'e iddoo kanarraa haaluma tokkitti tuquudhaan sabskiraayib egaa gootanii booda asirraa ammas deebistanii tuquudhaan iddoo ol jedhamu kanarra kaawwachuun viidiyoo yeroo yerootti gadhiisuu dafee akka isin qaqqabu gochuun akka na hordoftaniin isiniin jedha. Egaa viidiyoon amma qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru baay'ee waan isin fayyaduuf jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo viidiyoo tokko maxxansitanii kaatanii viidiyichi wachaa horii fi sabskraayibarii bifa garaagaraan isiniif argamsiisuu danda'a. Isin immoo viidiyoo tokko irratti sabskraayibarii meeqa akka argattanii fi wachaa horii meeqa akka argattan beekuudhaaf maal gochuu qabdu? Egaa kun chaanaalii koo isa kan biraadha waan ta'eef chaanaalii kanaan isinitti argisiisa. Isinis chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Chaanaaliin kunis kan kooti waan ta'eef jechuudha. Egaa jalqaba viidiyoon tokko wachaa horii meeqa akka inni argamsiisee fi sabskraayibarii meeqa akka inni isiniif argamsiise beekuudhaaf jalqaba gara yuutuubii seentu jechuudha. Garuu yuutuubii seenuun dura YouTube Studio buufachuu qabdu jechuudha. YouTube Studio jechuun kanaadha. Play Store jala seenuudhaan karaa isin ittiin buufattan jechuudha. Asitti iddoo kanatti YouTube Studio jettaniitu YouTube Studio jettanii gaafa sarchii gootan isiniif fidaa jechuudha. YouTube Studio kana ana ofii kootii banadheen jira. Abdeetii na gaafate jira. Yeroo biraan abdeet godha isinitti agarsiisee ka'ee kan keessan install jedhee isiniif fidaa. Install egaa gootanii booda open isiniin jedha. Open gootaniitu itti seentu. Sana booda keessumaa baatu jechuudha. YouTube Studio keessaa erga baatanii booda gara YouTube seentu jechuudha. YouTube kana seentaniitu gara chaanaalii keessanii hidhattu jechuudha. Chaanaalii keessan isattiin banattanii jirtanii fi viidiyoo sana irratti maxxansitanii kan jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf ani kunoo kan koo isa kanaan isinitti argisiisedheera. Chaanaalii kanaan iddoo chaanaalii kooti profile picture koo kanarran tuqaa jechuudha. Profile picture sanarra gaafa tuttan profile picture keessan guddisee isiniif fidaa jechuudha. Kunoo bifa kanaan jechuudha. Isarra ammas ala tokko deebistanii tuqxu jechuudha. Gaafa sana akkasitti guddisee isiniif fida. Isinis iddoo kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Akkuma isinitti argisiisaa jiru steppiin isinitti argisiisaa jiru kana seeraan hordofnaan isiniif gala. Egaa profile picture irra tuqxanii inni kana isiniif fide booda gara ol gototattu jechuudha. Asii wal harkistu akkuma isinitti argisiisaa jiru. Yeroo sana dhumarra view more analytics in studio jedhee isiniif fidaa jechuudha. Isarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Al tokko isarra tuquudhaan. Sana booda gaafa irra tuqxan akkuma isin argitan kanatti bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Asitti mallattoo doolaaraa isiniif fidaa, bukkeetti koomentii isiniif fidaa, analaayitik jedhee isiniif fidaa, konteenti jedhee isiniif fidaa jechuudha. Egaa sana argachuudhaaf konteenti iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Sana booda egaa isa tuqxanii booda gara fuulduraatti akkuma deemtaniin viidiyoo isaa wachaa horii isaa fi sabskraayibarii meeqa akka isiniif argamsiisee fi akkasumas wachaa horii meeqa akka isiniif argamsiise beekuu barbaaddan sana irra dhaqxanii tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf an viidiyoo kanan isinitti argisiisa ijoollee 8 horuun fedha jettee yuutinaas iddoo jedhu kanarra tuquudhaan wachaa horii meeqa akka inni na argamsiise viidiyoon kun qofaasaa jechuudha. Viidiyoo kan isa kaanii otoo ittiin dabalatin viidiyoon kun qofaasaa wachaa horii meeqa akka inni na argamsiisen ilaalaa jechuudha. Asirra ala tokko tuquudhaan gara fuulduraatti deemaa jechuudha. Egaa viidiyoo keessanirra gaafa tuqxan kunoo bifa kanaan isiniif baasa. Barreeffamoota kana fakkaatanis isiniif fidaa jechuudha. Rankingii by views, impression click through,
average view duration jedhee isiniif fida. Rankingii by view jechuun top 10 view jechuudha. Viidiyoo keessan tokko hanga 10tti viidiyoo baay'ee ilaalaman sadarkaadhaan akkuma jiranitti tokko hanga 10tti isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo kanarratti isinitti argisiisuudhaaf mee isinitti argisiisee darbaa jechuudha kun. Kana isinitti argisiiseen darbaa itti aansee wachaa horii sana isinitti argisiisa jechuudha. Amma asirra gaafa tuqxu sirna gaa'elaa abbaa abdii kan jedhu kuni kan jalqabarra jirudha jechuudha. First 10 days 2 hours comparing views of previous 10 videos jedha. Guyyaa 10 dura viidiyoo guyyaa 10 asitti sirriitti ilaalaman raankii top 10 isaanii kan nu argisiisudha jechuudha kun. Yooma ilaaluu barbaadanidha malee kun waan isin fayyadu hin qabu. Amma immoo wachaa horii fi viidiyoon kun sabskraayibarii meeqa akka inni na argamsiisee fi wachaa horii meeqa akka inni na argamsiisee baruudhaaf immoo callisaniima viyuu iddoo jedhu kanarra tuqxu jechuudha. Inniyyuu isiniif bana. Yeroo akkasittiin tuqxan viyuu keessan isinitti argisiisa. Itti aansuudhaan sa'aatii meeqa akka inni ilaalame kun sa'aatii 3.2 ilaalame jechuudha viidiyoon kun sa'aatiidhaan jechuudha. Sabskraayibarii immoo meeqa na argamsiisee sabskraayibarii 6 naaf argamsiisee jechuudha viidiyoon kunii jechuudha. Akkasumas qarshiinni argamsiise viidiyoo tokkoon isaa qarshiin argamsiise baruu yoo barbaadda illee kunoo ankoo 0 na argamsiise xiqqoo na duraa adabee jira waan ta'eef monetization narraa kaasee jira. Kanaaf birrii hojjetellee hin qabu. Akkasuma reach engagement impression engagement maal kan jedhu kanas asumaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon keessan tokkoon isaa sa'aatii meeqa akka inni isiniif argamsiisee fi sabskraayibarii meeqa akka inni isiniif fide viidiyoo isa kamtu gaashaan argamsiisa. Yoon viidiyoo akkamitti hojjedhe sabskraayibarii baay'ee argadha. Yoon viidiyoo akkamii hojjedhe immoo viyuu baay'ee argadha. Akkasumas wachaa horii baay'ee argadha. Viidiyoo isa kamtu baay'inaan guutummaa guutuutti ilaalame jettanii tilmaamuudhaaf isin fayyada jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti. Baay'ee.